Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatii seenaawii jalatti kan argamtan hundi keessan akkam jirtu fayyaa keessanii ani nagaa koodha galatasaa har'a waa xiqqoo tokko wajjin hojjechuu barbaanne yeroo yuu qabu laaqana hojjechaa jira gidduutti booda kasaatii waaree booda jechuudha keessumaa hin dhufannaanii basbuusaa wayii hojjechuu fedhe maaliif daawwattoota koof immoo irraan qooda amma beekumsa kootii jedheeni Esini dhufu jedha basbuusaa hojjechuu fi karaa salphaa kosi basbuusaa osoo dubbannu baay'eedha dhugaa waaqa akka dubbatamutti basbuusaan gosa akkuma tokko ol qaba jedhee odeeffamayyuuti akka warri qopheessitoonni nyaata dubbatanitti jechuudha basbuusaa hojjechuu fi karaa salphaa jechuudha buuphaa fireesanii nu barbaachisa cabsinas godhee booda kaameraamaaniin qabu gaayis kuma godha malee እና ቡጳ ጎሰ ቡጳ ፍሬሰዲ አስትሞ ሮፒሳኒ የጁዳ አስትሞ አርጋርቱ ዮቴ ፈሽጣዳ እና ኩኒ ሰሚድ ሳንጀዳኒ ሰሚድችሞ ከነ የጁዳ አስትሞ ለተዮቴ እና ናርጂሊ ዳቡጭቦ ቶኮ ኢሲኒ ከን ሰፈረቹ ለንዴሰን ቆዳ ቀበኝ ደረኮን ቀቡ Ani garuu burcuqoo kana kanaan safaradha jechuudha. Kun naarjilii burcuqoo tokkodha. Kun samiidii jechuun isa kanadha jechuudha. Isa burcuqoo tokkodha. Naarjilii immoo beektoodha kanadha qodaansaa jechuudha. Isa burcuqoo tokko jechuudha. Erga hunduma isaa asitti nadhee xaasaa kanatti nadhee waliin dhoofne booda kashtaas, roopiis, hanqaaquus, sukkaaraa akka fedha keessanidha. Anama as keessaa naqeen koshtaa kana kanatti safaradha. Kanatti maalin godha? Kanatti safaradha sukkaara kana tokko guutuutti dabaladha. Zayitis kana tokko guutuutti dabaladha. Baking powderii gafshaa shorbaa tokko maankaa shorbaa tokkoon itti naqa jechuudha. Faaneliyaas itti naqadha akka fooliin buuphaa kun keessaa deemuuf jechuudha. Isaaf immoo booda walitti deebi'a. Okay, riyoota koo xiqqoo mul'atu natti fakkaata. Dhiifa manaaf godha. Eegga wanti hundumaa waliin dhoofne rooppii urgoo jechuudha. Kashtaa isaanii gati goonee, hanqaaquu gati goonee, sukkaaraa fi zayitiis sitti meera. Zayitii kana tokko itti fayyadame kashtaa tokko jechuudha itti safaree. Faaneliyaas itti godheera, baking powderis itti godheera, maankaa shorbaa tokko guutuusaa jechuudha. Egaa faaneliyaatti gootanii booda immoo heel kan jedhamu tokko jira wanti heelii beektoodhee mayyaadha ijoolleen biyya arabaa jirtan. Isas xiqqootti godheera maaliif yaani fooliin hanqaaquu badanatti hin tolu. Faaneliyaatti godhee makeeyyuu akka inni sirriitti hin tinaadhuuf. Egaa waan hundumaa sirriitti waliin dhee booda naarjilii koo fideen itti naqaa jechuudha. Samiidii isa kanas itti naqaa jechuudha. Achi gochi biraan jiru bakka waliin makuudha sirriimatti waliin dhoofna. Barbaadan immoo iji guantii uffattanii waliin makuu dandeessu harka keessan mirgadha. Tolee guys. Sirriitti waliin rukuchuu qabaattu dhugaa. Erga waliin maknee xumurree booda seeniyaa keenya jala isaatti zayitii eegga dibnee booda seeniyaa keessatti naqnaa jechuudha. Erga naqnee immoo yoo qabaattanii gosa kana qabdus qabdan tanaan rakkoon qabdu tanaas qabdu loozii jechuudha. Loozii biyya keenyaa falafalanii turan natti fakkaata. Isa immoo geexiidhaa fi kafitti fituu ija dursa waan ta'eef isa immoo akkasitti irra tarree gashachuu akka fedhaadha kun garuu. Ija akkam seetti jira bulluqisni ana quncisee waaqi naka kanaatti hojjetama jechuudha. Basbuusaa daqiiqaa muraasa keessatti xumurta dhugaa rabbii.
nama tursu. Haala kanaan hojjennee xumurree gara maaliitti gashina beektu? Foroonii keenya keessa gashinaa jechuudha. Achi immoo gara foroonaa keenya keessa gashinaa. Qabsa jalqabarraan godhaa jalatti bobeeffadhaa jechuudha. Gidduutti immoo koolaa kanas hojjechaa hin jiraan guwaddanyoochi wayya shunkurtiin hin gubatte. Agartanii qophummaa koo eenyu fuudhe garuu fayyeen abeetis ajjabaan kooma guddiidha yaadama. Hiriyoota basbuusaan keenya qophaa'eera haala kanaan. Waaw nyamnyammii kottaa nyaannu. Inni haala kanaan qophaa'eera baay'ee salphaadha. Daddaftanis hojjettu yeroo namatti hin fudhatu. Yoo barbaadan duwwaasaa akkas nyaachuu dandeessu. Yoo barbaadan immoo nooteellaa irra dibachuu dandeessu. Yoo barbaadan immoo haliin kattaaf kan jedhamu jira isa irra dibuu dandeessu. Akka kanaadhaan haala salphaan hojjetamuu danda'a. Yaala ilaalaa madaamii keessan sapiraayis godhaa gammachiisaanii.